بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما بعد. وبلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولدرسي خين يقرتي 40 حديثا في الصوم. وأي صومناتي في صومنا والقبة قرتي فضائلها في أحكام قري وانتوت صومنا والقبة حديث أفرتم والجلال الجرة. قني حديث قرتي أفرفا. الحديث الرابع حديث أفرفاتي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إرجم ربي عليه الصلاة والسلام كنجا الصلوات الخمس، صلاة نقرتي شنن قيا خيستي صلاة، والجمعة إلى الجمعة، جمعة نسهنك جمعة. الصلوات الخمس صلاة نشنن صبين زهرين عصرين مغربا في شائين جتشو أكسما. والجمعة إلى الجمعة، جمعة في جمعة قرتي جمعة هنك جمعة تاني تقرتي. ورمضان إلى رمضان، رمضان توقس هنك رمضان خانت تقرتي. مكفرات لما بينهن، وان إسان جدو لمن جرتو قرتي. ربي سبحانه وتعالى دليلي قرتي اتنما أرارما نمر حق آني مجتنبت الكبائر yoo dileen gurguddoon hafte malee. rawaahu muslim. Hadiisa kana gartee imaamu muslimtu gabaasee jechuudha. Hadiisni kuni wanni nuu himaa jiru namni tokko gartee zaatumaanuu ramadaana dhaqqabummaanuu ni'maa guddoo akka taate hadiisa kanarraa hubannaa jechuudha. Salaanni shanan gartee fakkeenyaaf namni subii salaatee zuhurii yoo dhaqqabe, zuhurii ammallee yoo salaatu taate, zuurii fi asrii jidduu, zuurii fi subii fi zuurii jidduu dilee inni dalage dileen xixiqqoon hundi rabbiin ni araaramaaf jedhu. Akkasuma gartee zuurii salaatee yoo hanqa asrii dhaqqabee asrii salaatu taate jidduu tanatti rabbiin ni araaramaaf dilee xixiqqoo hunda. Majtunibatil kabaa'ir. Akkasuma jum'aan tokko dhaqqabuu matummaan isaatu fadliidha, caaloommina. Li'annahu jum'aan gartee hanqa jum'atti dili namarraa haqaaji. akkasuma waramaadaanun ilaa ramadaan, ramadaana amata dabree soommantii rabbiin si dhaqqabsiise alhamdulillah. Ramadaana kanallee gartee nagayaan dhaqqabdeetuma soommanuun kee qofti rabbiin subhaanahu wa ta'ala diliilee ta'e ta ramadaana dabartee fi ilaa ammaa ramadaana kana jidduu jirtu rabbiin siif araaramaa yoo dilii gurguddoo taate malee. Diliin gurguddoon tawbaadha barbaaddi. Kuni gartee caaloommina murabbummaan gartee ramadaana dhaqqabuudhaaf si araaramu. Ramadaana dhaqqabdee soommanuu keetiif jecha rabbiin siif araarama. Diliilee gurguddoo taate malee. Diliilee gurguddoo immoo siitu tawbachuu qaba. Siitu yaa rabbi na araarame jee ija imimmaaniitiin araarama gaafataa jechuudha. Gaafa san rabbiin subhaanahu wa ta'ala siif dhiisaa jechuudha. Hadiisni kuni kana nu barsiisa. Insha Allahu ta'ala hanga gartee hadiisa itti aanutti walitti deebinu. نقلنا تراه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.